ጀዋርን ራሱ እዚህ ደረጃ ጀዋር ካነሳው ጋር ማለት ነው። ጀዋር ክሊር ነው። ጉያ tokkotti qaama afur iyyisiisuun illee nima danda'ama. Guyyaa tokkotti qaama afur kan adda addaa kan siyaasaa iyyisiisuun ni danda'ama. Yoo miidiyaa hawaasaatis ta'ee miidiyaalee idilee Itoophiyaa yeroo ammaa kana laaltan hundi jawaar irra jiran hundi isaanii seenaa Itoophiyaa keessa namni akkasii waan argame natti hin fakkaatu. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra taateelee ijoo tibba kana miidiyaalee hawaasaatis ta'ee miidiyaalee idilee dhuunfatan isin biraan geenya. Sunis mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffanneeti guyyaa tokkotti Jawaar qaama afur kan garagaraa hiisisuudha. Tibbana yeroo dheeraadhaaf Jawaar qaamota mootummaa bilchiginaa hiisisaa ture. Achi booda garee ABO'tti seenee garee maafiyaatti kutee amma immoo garee faannoo hiisisuu irratti argama. Qaamni kun afranuu qaamota siyaasaa garagaraati. Garee maafiyaata mootummaan ijaaramaniif kan dhuunfaatti ijaaraman malee jechuudha. Keessumaa ABO'n gullee faannoo fi mootummaan qaama siyaasaati. Kana hunda bakka takkatti hiisisuu danda'uun, kana hunda bakka takkatti mallee akkuma mootummaa tokkotti boo'ichisuu danda'uun akka kiyyatti na ajaa'ibeen. Mee jalqaba iyyansa mootummaa irraa kaanu mootummaan erga Jawaar bara 2024 muddee irraa jalqabee gara qabsootti deebi'ee iyyaabe. Amma xiqqoo mootummaan waafura waan baafatee fakkaata jechuun waan Jawaar itti mormu waan Jawaar isaan ittiin qeeqaa oolu hedduu mootummaan sirreessaa tureera. Dabree immoo garee maafiyaatti dhufee garee maafiyaa hedduummaa cilee bishaan buute godhee jira Jawaar. Kan mootummaa yoo ilaalle muddee 2024 irraa jalqabee nuti hordofaa turre mootummaan duraan waan baay'ee sirreessuu dadhabe. Waa baay'ee waliin laaqaa ture. Dippiloomaasiin biyyattii zeeroo taatee turte. Protokoliin Abiy Ahmed hin jirtu turte. Biyyattii waraana malees yakkoota gartee waraanni biyyattii viidiyoo waraabee dalagaa ture baay'eetu ture jechuudha osoo Jawaar qabsootti hin deebiin 2024 dura. Muddee 2024 Jawaar gaafa kitaaba isaa eebbifatu ifatti mootummaa kanatti duula eegalee mootummaa kanarratti yakkoota isaan dalagan guutuu saaxilaa ture. Badiiwwan mootummaa addunyaatti agarsiisaa ture. Badiiwwan mootummaa takka takkaan ifa godhaa ture. Jawaar Abiy protokoliin eeggatu jee waan protokolii Abiy duraan duutellee dippiloomaasii biyyattii biyyoota ollaa waliin Itoophiyaan 2024 dura akka turte nuti hundi ni beeknaa jechuudha. Waan fagootii miti nuti warri miidiyaa irra oolu dalagaa godhannee hordofaa turre. Fakkeenyaaf 2024 seensarraa jalqabee Itoophiyaan Somaalilaandii waliin waliigaltee moo mallatteessite ilaa Keeniyaa irraa tan hafe biyyoonni ollaa Itoophiyaatti hin aarin hin turre jechuudha. Waliigalteen hamaan turre garuu waliigaltichi san akka maleetti hiikame. Dippiloomaasii biyyattii baay'ee miidhee ture jechuudha. San hundaan Jawaar eegas booda badiiwwan san hunda takka takka mootummaa irratti gabbee viidiyoodhaanis miidiyaalee garagaraattiinis dhukkee haasaa ture. Mootummaan garuu ergasii booda keessumaa 2025 walakkaa irraa jalqabee adeemsi jijjiirama biyyattiitti mul'ate baay'ee gaarii ture. Fakkeenyaaf bara 2024 dura raayyaa ittisa biyyaa ni beektan yoo ta'e bakkuma argin nama ajjeesee harreera afaan nama fe'ee deemaa ture. Raayyaan ittisa biyyaa viidiyoo waraabaa afaan nama ajjeesaa ture. Wantoonni akkas akkasiisan viidiyoon saaxilamuu dabalatee dhiibbaa mootummaa irra gahee salphaan turre wantoonni akkasii sarratanii jiru. Dippiloomaasiin biyyattii duraan akkuma jenne biyyoota ollaatii wajjin walitti buusuun mormii Jawaar booda mormii qaamota siyaasaa gari Itoophiyaa booda jijjiirama guddaa fidee jira. Inni biraa Abiy Ahmed ni beektan wanni protokoliin qabu dur protokolii fakkeenyaaf immoo hoogganaan biyya tokko gaafa Itoophiyaa daawwatu Abiy akkamitti akka simatu nu hundi argaa turre jechuudha. Wantoota isaanii wal qabatee Jawaar yeroo baay'ee viidiyoolee Abiy maxxansee Abiy qeeqaa ture Jawaarii. Abiy amma protokolii eeggachuu bira kutee even hoogganaan biyya tokko gaafa Itoophiyaa dhufe sadarkaa miidiyaa irra dhaabbatee waliin ibsa kennuu irra gahee jira jechuudha. Abiy ni beektan yoo ta'e 2020 irraa jalqabee miidiyaaleedhaaf hoogganaan biyya fadhee yoo Itoophiyaa daawwate ibsa hin kennu Abiy. Amma garuu akkasii miti. Akkuma heerri biyyattii ajaju akkuma protokoliin biyya takkaa ajajutti imaamota biyya takkaa hordofee Abiy ibsa miidiyaaleedhaaf ni kennaa jechuudha. Ta'ullee garuu mootummaan waan Jawaar juutana sirreessaa gara biraatiin garuu baay'ee booyaa ture. Jawaar arrabsaa ture. Jawaar badiiwwan Jawaaris akka waan badiiwwan hedduu qabutti miidiyaadhaan itti duulaa ture. Ni beektan yoo ta'e FBC'n amma dura argitanii jirtu gaafa Jawaar kitaaba isaa eebbisuudhaaf dhufu Jawaar akka waan diina hamaa Itoophiyaatti dhiyeessaa ture. FBC miidiyaan biyyaalessaa EBC'nis akkasuma qaamonni gartee mootummaa biyyi deeggaran hedduun isaaniitis keessumaa gareen raayyaa miidiyaa Jawaar irra duulaa turan.
booyaa turanii boo'icha keessa garuu mootummaan waan sirreessu hedduu qabaa jechuudha. Haanuma booyu innis akka qaama siyaasaatti Jawaar ofirraa dhorkuudhaaf haa yaalu malee waan sirreessaa ture hedduu qaba. Boo'ichi immoo jalaa nafne. Jawaar sana booda mootummaa ni dhiisee hin dhiifne jechuun ammallee nama mormaa garuu mootummaa caalaa qaamota mootummaa dahatanii badiiwwan biyyattii irratti bobba'an irratti xiyyeeffate. As dhiyoo garee maafiyaa irratti fuula deeffate Jawaarii garee maafiyaa 120 ni yaadatan yoo ta'e Jawaar takka takkaan kutaalee Oromiyaa keessaa viidiyoo isaan yakka isaan raawwatan saaxilee qaama mootummaatiif dabarsee kenne. Even sadarkaa Jawaar mootummaa kana waliin hojjetaasa jennurra geenyee jechuudha. Jawaar qaama seeraatiif viidiyoolee biyyattii keessa yakka raawwataman akka qorataa poolisiitti qoratee saaxilee fuudhee mootummaa kenne garee maafiyaa 120 Itoophiyaa keessa nama irratti yakka raawwachaa turan keessumaa Oromiyaa Amboo dabalatee kutaalee biyyattii nama dararaa turan fuudhee qaama mootummaa kan qaama seeraa biyyattiitiif dabarsee kenne qaamni seeraa biyyattii to'atee amma namoota baay'ee garee maafiyaa 120 hidhee tarkaanfii irra fudhachaa jira jechuudha mootummaan. Badiiwwan raayyaa ittisa biyyaatiin cinaatti gareewwan maafiyaa Itoophiyaa Oromiyaatti raawwachaa turan Jawaar dhabamsiisuu danda'ee jira ni jennaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf beekamtiin an kennaafan. Namoonni dhimma kanaan wal qabatee akka Fayyisaa Leellisaa faan warri garee maafiyaa san ijaaran haa booyanii waywaataa haa oolanii malee garee maafiyaa sun mootummaan garuu amma ifumaa qabee hidhaanilee tarkaanfii irra fudhachaa jira jechuun sun cimina Jawaar Mahammadii booyichi akkuma jirutti ta'e itti fufee Jawaar garee maafiyaa waggoota 3 dabre sheekottiin kadhattee qaamonni gargaraa kadhatanii dadhaban kan Saawud Arabiyaatii fi Yemen jidduutti nama ajjeesaa turan amma dhabamsiisuu danda'ee jira. Fakkeenyaaf wanti kun eegale torbaanii ajjeechawwan Saawud Arabiyaa keessatti raawwatamaa ture waggaa 3 dura gosaan gandaan godinaan wal qoodanii Oromoon Saawudii keessatti wal qalaa baate. Garuu Jawaar tibbana waan kana takkaan tuqin tibbana itti seene torbaan dura arra Saawud Arabiyaa keessa torbaan tokko ijoolleen Oromoo nagaan boqottee jechuudha. Dhabamsiisuu danda'ee jira jechuudha maafiyaa 120tis maafiyaa Saawudiitii fi Yemen keessaatis. Maafiyaan 120 Itoophiyaa keessa qaama mootummaatii waliin hojjechaa turanii qaamni mootummaa garuu eega Jawaar badii san saaxilee booda tarkaanfii irra fudhatee duuba deebee maafiyaan Itoophiyaa keessaa ni dhabamte maafiyaa Saawudiitii fi Yemen to'afee sanii samma dhabamaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma yakki Saawudii fi Yemen keessatti raawwatamaa ture zeeroo ta'uu agarree jirra jechuudha. Even namoonni wallahi sheekottiin baatee du'aa godhuuf jirti Jawaariif gizee tokko waan akkasii gaafa argitu si ajaa'ibaa jechuudha. Beekamtii sadarkaa sanatti uummanni illee Jawaariif kennaa jira sheekottii gurguddaan. Maafiyuma 120 Saawudii tanaan wal qabatee namoonni Jawaar irra duulan namoonni Jawaarii wal qabatee boo'icha galkanii guyyaa gaggeessanii jiru amma. Jawaar akka waan gartee garee maafiyaa 120 fi garee dhuma maafiyaa Saawudii tan ijaareettis kan booyantu jira. Okay, isaaf khalees ijaaree haa jennu. Mee namni kamitti namaatu na ijaaree namaatu na ergee jee nama ajjeesa. Tole isaatu ijaaree amma immoo eega inni ijaaree mootummaan dhabamsiisuu danda'a ture. Maan dhabamsiisuu waggaa 3 mootummaan Itoophiyaa yakkoota gartee maafiyaa 120tiinis maafiyaa Saawudiitiin raawwataman dhabamsiisuu hin dandeenye. Even imbaasiin Itoophiyaa Saawudiitti ergamu yakkoota waggoota 3 dabre Saawudii keessa raawwatamaa ture argaa ture takkaa ibsan baaf. Amma garuu sababa Jawaar dhimma sana irra duulee itti duulee dhabamsiisuu danda'ee jira jechuudha. Boo'ichi numa jira ammas. Namoonni gartee garee akka gosaa ijaaranii garee gondaa ijaaranii akkasitti Saawudii keessa namarratti yakka raawwatan sun ammallee boo'icha hin dhiifne jechuudha. Kana jidduutti osoo maafiyaa Yemeniif Saawudii irraan bu'iin amma immoo Jawaar eenyu eegale seetan faannoo eegale. Faannoo tibbana miila tokkoon dhaabaa jira, boochisaa jira, eeyyisiisaa jira. As dhimma faannoo kanarratti xiyyeeffachuuf kan inni dhufee tokko gareen faannoo ni beektan yoo ta'e erga ijaaramee jalqabee akka waan Jawaar garee faannoo wajjin hariiroo qabuutti mootummaan ibsaa ture. Akka waan Jawaar cimdoo wajjin hariiroo qabuutti ibsaa ture garee mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Haa ta'u malee Jawaar tibbana yakka gareen faannoo Wallagga keessatti raawwachaa jirtu keessumaa giddaa ayyaanaatiif hanga guutee keessatti raawwattee wal qabate gareen faannoo yakka san raawwatte guutummaatti garee faannoo bilisaa osoo hin taane garee faannoo uummataaf qabsoo itoo osoo hin taane garee faannoo mootummaan ijaaree jee badiiwwan isaanii saaxilaa ture. Asiras maarra daamtee zammana kaasee faallee shakkiin qabaa jee ture Jawaar. Borummoo yookaan adeemsa keessa akka isa mootummaa waliin hojjetan ragaawwanni funaannachaa jira jee. Ammoo dubbi himaan garee faannoo akka mootummaa wajjin hidhata qabu akka uummata Oromoo Wallagga ajjeesaa jiru ragaa guutuun qaba jee tibbana Jawaar dhiyeesse. Wanti kun garee faannoo keessatti jeequmsa guddaa fide. Inumaa sadarkaa gareen faannoo faca'uu irra ga'ee jira jechuu dandeenya. Amma gareen faannoo rifatee jira. Gareen takka keessa isiitti yoonii fi haada wayii yookaan waan wayii itti darbite keessa isii gurguddaan isii yoonii fi mootummaa waliin shakkame gareen san itti fufinsi isii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garee faannoo keessatti amma hoogganaan dubbi himaan garee faannoo yoonii fi mootummaa waliin hojjete jenne faannoon facaatee jechuu dandeenya. Jawaar garee faannoo ragaa qabaachuu ibse.
akka mootummaa waliin hojjetu. Keessumaa Asras Maaree namni jedhamu mootummaa waliin hojjeta jee ragaawwan dhiyeessuu eegale. Gareen faannoo rifatte. Burjaajjiin uumame kaleessa qofa Asras Maaree namni jedhamu suni miidiyaalee 3 waliin afgaaffii taasise. Miidiyaalee 3. Jawaar immoo halgadda kan gareen tun mootummaa waliin akka hojjettu ibse. Hoogganaan mootummaa waliin hojjete jaame kun kaleessa miidiyaa 3 irratti dhufeeti antasuma mootummaa waliin hojjedhu jee booyaa jira. Even namoonni siyaasa Amaaraalleen Jawaar faannoo teenya nurraa tuqee Jawaar mootummaa waliin hojjechuu eegalee jira. Akkamittuu Jawaar wajjin Itoophiyaa boru gara fuuldura ijaarraa hojjaanii sodaa qaban. Jawaar amma bakka mootummaan jala garagalee faannoo teenya maqaa balleessaa jira. Jaanii boo'icha jabaatu deemaa jira jechuu miidiyaa Amaaraatiin Jawaar irratti. Ila jalqaba bilchiginnaatu Jawaar irratti iyyaa ture. Achi garee maafiyaa 120tiif Suudiif Yamani. Amma immoo faannoon hafuura obaafachaa jirtu bakka diigamne Jawaartu nu facaasu jira jaanii waan ajaa'iba jiran dhugaa dubbachuudhaaf eessatti akka booda ta'u ani hin beeku garuu boo'icha akka isaan itti jiran yoo agartuu ajaa'ibda jechuu faannoon akka malee boo'i jirti dhugaa dubbachuudhaaf Jawaaritti yaadeen nu facaasu jiraadha isaan karoora isaanii guddaanii nuti mootummaa wajjin hojjechaa hin jirru. Jawaar maaliif sadarkaa kana gabbu'ee mootummaa wajjin waliin nu fida nuti yakka Oromiyaa keessa raawwatamu keessaas qooda hin qabnu inuma waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabna jechaa jirti faannoon haa ta'u malee waraana bilisummaa Oromoo hariiroon wajji qaban hin jiru jechaa jira. Walumaa galatti akka waan Jawaar isaan diigeetti boo'ichi gara faannootiis jalqabee jira jechuudha. Amma dhugaa tokko yoo ilaalle faannoon haala kanaa yoo itti fufte Jawaar badii isaanii akkuma gartee garee maafiyaa kanatti yoo qoodu itti fufe badii faannoo saaxiluu itti fufe akkamitti akka isaa mootummaa wajjin jira yoo saaxiluu itti fufe faannoon torbaanota booda ifiifuu wal diigdee jechuu dandeenya. Wal diiguu dandeessi. Maaliif ifiifuu wal shakkitawa. Zamana Kaaseetii fi Asras Maaree waliin amanan jechuu amma booda haala amma Jawaaritti deemaa jiruun saniif dursanii dhufanii miidiyaaleen Habashaa hundinuu Jawaar nu diiguuf socho'uu jira jedhanii booyaa jiranii jechuudha. Amma gareen 3 gurguddoon booche Abaa'oo Gullalleeti. Abaa'oon Gullallee akkuma jalqaba irratti xuyine warra matuma hafuuran baafanne xiqqasho amma boqonnaa fudhatte malee torbaanota dabran Abaa'oon Gullallee jirtu taa Jaal Daawud Ibsaa already amma diigamtee jirti jechuu dandeenya. Namoonni sababa Jawaariin qabsoo dhiisanii jiru jechuudha. Abaa'oon Gullallee akkamii mootummaa waliin akka hojjechaa turte Jawaar ragaawwan 100 dhiyeesseeti Abaa'oon sunuu shakkii keessa galtee even qondaaltonni garee akka Yaasoo Kabbabaa tokko faan guutummaatti qabsoo Jawaar jechaan dhiisee jee jira. Qondaala Abaa'oo olaanaadha inni san. Jawaariif jecha dhiiseeraa qabsoo jee dubbatee ture. Uummanni Jawaar deeggaree narratti duulee Jawaaris narratti duule jee dhiisee jechuu qondaalli Abaa'oo. Abaa'oon Gullallee amma sadarkaa ni jirti jennurraa dabartee sadarkaa 0 taatee jirti jennurra geenyee jira. Jawaar Abaa'oos akkasumatti badii isaanii saaxile. Haga ammaa Jawaar garuu waraana bilisummaa Oromootiin dhufne gara fuulduraa garuu badiirra yoo hirmaata waraana bilisummaa Oromoo illee Jawaar waan dhiisuun sa'u. Jawaar ni beektu yoo ta'e amaliif danda'e qaba. Xiinxalaa siyaasaati. Koomentaatara siyaasaa biyyattiiti. Beekumsaan deema. Odeeffannoo gahaa qaba. Ammoo saaxiluudhaaf ragaa sirra hin barbaadu yookaan immoo si kabajaaf hin dhiisu dhugaa jiru gisee agareen amma wanti amma Jawaar irratti an arge tokko dhugaan abbaan fade ati faannoo wajjin hariiroo qabda jiin yoo feete Ijipti wajjin hariiroo qabda jiin badii ta'e agareen yoo feete hoolaa fudhadhu mana isaa dhage Jawaar badii ta'e agareen Jawaar sin dhiisu ammaas Jawaar dantaa siyaasaa isaa irratti qoosaallee waan beeku natti hin fakkaatu. Adeemsa amma jiruun garuu qaamota siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiibbaa uumuu bira kutanii siyaasa biyyattii gara fuula duraatti illee qormaata jabaa namoota ta'an keessaa Jawaar tokko ta'uu isaati. Duraanis qormaata jabaa ture yoo xiqqaate sirna tokko namoota diiguu danda'an keessaa Jawaar tokko ammallee gara fuula duraatti namoota kana caalaa jabaatanii qormaata jarattii hunda keessumaa hidhattootatti nama ta'uu danda'an keessaa Jawaar tokko. Jawaariif mootummaa caalaa hidhattoota biyyattii qormaata jabaa itti ta'uusaa hafan qabu. Amma adeemsaan faannoo irratti immoo arge faca'insa faannoo hubadhee jira nama baay'ee. Maaliifuu argee jiran mootummaan PP badiiwwan raawwachaa ture dhiiseeti malee silaa waan uummata jalaa ba'uunseetu. Inni mootummaan PP already immoo Oromiyaattis ta'e Amaaratti xiqqooyyaa jira. Haleellaa diroonii raawwatu yoo uummata miidhe malee badiiwwan lafatti waraanni isaa namarratti raawwatu san xiqqeessee jira sababa Jawaariin. Gareen maafiyaa akkuma jenne lamaanuu tan Suudiittis tan biyya keessaas dhabamtee jirti. Abaa'oon Gullallee 0 ta'ee jira diigamee jira jechuu dandeenya. Waa xiqqoo malee hin jiru Abaa'oon amma isa miidiyaa kallattii jaamu bantee guyyaa guutuu sababa Jawaariin nama aseesaa ooltu gaafiif deebii godhaa ooltu yoo ta'e malee hin jirtu jechuu dandeenya. Abaa'oon biiroo qofa qabdi amma. Khabraa biiroon sanuu Gullallee jirti. Khabraa immoo faannoodha. Faannoon amma adeemsa ammatti jirtu kanaan itti fuftee jennaani
zeero taate osoo dubbannu amma dhiyootti hoogganaan faannoo tokko asirras maayee namni jaamu kun harka kennataa jee Jawaar ragaa gahaa qabaa jechuu Jawaar akka gareeleen kun hundi isaanii bittinnaan diigaman dandeettii qabaa jechuun maas diiguu fi bittinneessuudhaafis odeeffannoo qabaachuu waan tokko balleessuudhaaf odeeffannoo qabaachuu qabda Jawaar amma duraanis beekaa tarii dhiisa malee odeeffannoo qabaachuu gareewwan tana hunda kanaatitu garicha qormaata keessa galchee kana dhibeetitu yeroo takkatti ammas yeroo garagaraa adda fagootii miti Jawaar guyyaa tokkotti qaama garagaraa boochisuu danda'utu na ajaa'ibeen yeroo takkatti bara laalamma abaa gullallee irraa akkuma gabbu'een maafiyaa irraa akkuma gabbu'een abaa gullallee irraa akkuma gabbu'een maafiyaa suudii irraa akkuma gabbu'een garee faannoo akkasitti hunda isaanii waliin ga'e wal jala ajjeesaa jira jechuu beeki torbaanuma tokko faa bo'e torbaan lammaffaa gareen san guutuma diigamti jechuu dhugaan jiru sani torbaan duraa namuu ofirraa bo'e ofirraa kadhachuu taati yookaan immoo ofirraa booyuu taati torbaan itti aanu garuu gareen hundi ni diigamti sababiin isaa gareen takka torbaan lama booyuu hin dandeessu torbaan takka qofa boochi torbaan itti aanu ni diigamti jechuudha odeeffannoon isii yoo baate ijjitiin isii yoo baate kana jechuun Jawaar guyyaa wal fakkaataatti gareewwan afur adda addaa boochisee diiguu irratti xiyyeeffate jechuu dandeenya as keessatti garuu ummataatu injifachaa jira miidhamni duraan ummata irra gaa ture 0 ta'aa jira fakkeenyaaf amma gareen faannoo adeemsa amma jiruun miidhaa amma dura raawwachaa turte ni dhaabdi jeena mana yoo xiqqaate Oromiyaa keessa yakka raawwachaa baate gareen tuni yakkoota sanirraa of duuba hin deebiti yeeman adeemsa amma jiru ni laallaa jechuudha gara fuula duraa kunoo ni agarra akkas ture sanuma yeroo gaarii